Yesus uumama moo uumaadha? Yesuus Kiristoos uumaadha. Goobas. Ha? Yesuus Kiristoos uumaadha. Niin dhaladhe jedhe moo na uume irra nakaa jedhe eenyu dhalate? Ila gaafa akkas jedhu Muwaaz amma fakkeenya waa tokko sitti maali? Uumama hunda duraan dhaladhe jedhe miti. Qoyga amma barumsa baratteetta miti haa Afaan Oromooti ka afaan Oromoo sirran beeku narran beektu waliin shawwannu. Naagale akkasin jedhiin kaati. Afaan Oromoo narran beektu sinni caala kun ikku arrabala. Akkasin jenne bara akkas jenna. Afaan Oromoo irra deebii dubbisii irra deebi'ee bakkuma ta'ifuuf ragaa bakka bareedu fidatee bara yaadni boqonnaa kana akkasin jenne bara afaan Oromoo sirran beeku narran beektu jedhe nulachuu Oromoodha. Gaafa rakkoo qabu ishee. Okay, boqonnaa saddeeti farfaan bakka san irra deebi dubbis takkatti irra deebi naa taate bakka san. Dubbiseen. Irra deebi anaaf qacellotti anaaf dhageemu. Irko. Abrahaam welcome. Takka irko rawaa tokko waa jedhu maalo. Injattaa qoo haa dubbisu jechuun fidate yoo inni dadhabee baqaane nin dabarsa jedhe malee. Waaqayyo jalqaba hojii isaatiin. Waaqayyo Yesuus keessatti amanaa jedhe kanaa miti abbaa. Abbaadha mi? Abbaadha goobas abbaadha Yesuus himi. Gaafa jechuun maaltu? Waaqayyo jalqaba kan jedhe Waaqayyo kan jedhamu kun abbaadha moo Waaqayyo abbaadha mi? Waaqi abbaa Yesuus Kiristoos waaqa jedheen sitti maan jira? No Waaqayyo Yesuus akka jedhe wangeela keessatti Waaqayyotti amanaa jedhe Waaqayyo inni itti amanaa jedhe kun Waaqayyo kam? Abbaadha mi? Yoos immoo amma immoo ati Waaqayyoon dhalatee naa jechuuf amma. Ani siin jenna deem takka dubbisna irkoo dubbisi wangeela. Amma maaf dogoggortareesh. Hin dogoggore waan jedhe Waaqayyo jalqabatti yeroo jedhu kana Waaqayyo kami? Ilma moo abbaadha moo fira qulqulluu? Isa immoo dhaggeeffattee malee siin galu kaa dhaggeeffattee. Hayyee deem dhaggeeffadhe yaa Oromoo kiyya dhaggeeffadhe irkoo. Dhaggeeffachuu bichaa immoo miti dhugaa. Dhaggeeffachuu qofaatiin namaan galuuf. Dubbisi nama dubbise. Kun Yesuus takka kana jedheen beeku. Yesuus takka kana barattootaan jedheen beeku. Hafuuraan malee isin hin galu takkaan jenneen. Kana wal dumaatu kana jechuun kun wangeelumarraa hafuuraan malee isin hin galu kan jedhu. Jedheera akkas jedha. Jedhee ayyetti hoo. Waaqayyo jalqaba hojii isaatii. Waaqayyo jalqaba hojii isaatii. Hojii isaati Waaqayyo jalqaba hojii isaati. Isaatitti dhaggeeffadhu. Waaqayyo jalqaba hojii isaatiitti. Ayyoo Waaqayyo jalqaba hojii isaatiitti. Yaa. Maal godhe? Hojii isaa isa bara durii sana. Hojii isaa bara isa durii sana ayyee. Hundumaa dura na uume. Hundumaa dura na uume eenyu kan uume Waaqayyoon eenyu uume? Naa himi. Laala hin dhage eenyu uume? Eenyu kana jechuun jira? Maal sii galaan jiru eenyutu Waaqayyoon jalqaba hojii isaatitti bara durii sana jalqaba isaa dura na uume kan jechu eenyu jechu jira? Yesuus Kiristoos. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Waaqayyo isa uume miti? Miti? Beekaan akkami beektaa amma si godhaan jira. Amma jechuun akkuma atiin sirrii deemu jira dubbiin kun sirrii leemi. Waanan beeku narraa baruu. No waan barreeffame qofa sanumaan si gaafadha ittiin daballeetis waan jiru naa miti. Eenyutu jalqaba duritti na uume jechuun jira Yesuus himi? Eshi ammati Yesuus Kiristoos haa ta'u rakkoon qabu. Haa ta'u maaltu barreeffame Yesuus eenyu Waaqayyo isa uumeemi? Okay. Anaafi ati uumamaadha moo uuma anaafeeti? Anaafi ati irkoo fi Abu Mu'aaz uumaadha moo uumama? Anaafati marga isaatiin uumamne ka. Goobas hayyee naa deebisi. Anaafi ati uumama keessa lakkaa'amna moo uumaa keessa lakkaa'amna moo garee uumamaa keessa lakkaa'amna? Dari uumamaa keessa lakkaa'amu. Yesuus Kiristoos uumaa keessa lakkaa'amu moo uumama keessa lakkaa'amu? Thank you. Waa'ee Yesuus maal beektaati? Waa'ee Yesuus maal beektaati? Barreeffama amma dubbiste kana qofa naa dubbisi. Bakkuma ammatan. Rakkoo qabu takka gaafi.
Ayyee bakki sun hawaataatee amdi. Dhiifama. Akka amma maxaafa qulqulluu barteetta. Amma akka ilaalcha keetti jechuudha. Akka ilaalcha keetti. Akka ilaalcha keetti maxaafa qulqulluu kana nan beekaa jechaa jirta. Yesuus Kiristoos ati waa'ee Yesuus Kiristoos utuu Yesuus Kiristoos biyya lafaatti dhalatiin duratti waa'ee Yesuus Kiristoos beektaa? Biyya ani maal rabe waan wangeela rabare malee atooni beektaa? Rakkoon qabu. Haa ta'u wangeela warraayyuu. Wangeela irraa kunoo wangeela irraa akka jedhu osoo uumamni hundi uumamin dura na uumtee jechuu jiraa miti. Yesuus irra deebi bakka san irra deebi Waaqayyo jalqaba hojii isaatitti maal jedhe? Hojii isaatiitiif. Hayyee maal godhe? Maal na godhe? Utuu waa tokko uumamin utuu bantiiwwan waaqaa lafaan uumamin utuu lafti uumamin eenyu uume? Eenyu uume? Eenyu uume? Anachan ture. Utuu uumamin dura suuta erkoo suuta. Inni uumaadha. Eenyu uume? Hin jedhu dubbisi itti gaddeebi boqonnaa sana. Erkoo wanta akka waa gaafadhu malu. Laa ilaaha illallah. Amma boqonna sanii fuun deemu ofii bakka tana silaanaaf itti bareeda. Erkoo. Abdumaas dhiifama guddaa dhugaan waaqayyo baay'een si kabajaa baay'een si jaalladha. Laa si kabaja anis si kabaja dhugaa. Sa'aatiin natti deemee namni nan deemaa dhiifama guyyaa biraa walitti deebina. Garuu ati garuu obboleessuma Phaawulosi. Maa kana obboleessa Phaawulosi. Phaawulos faranjii kan Oromoodha. Akkamii kan narrabsita boo? Ani gurraacha Phaawulos saba biraati. Rakkoon qabu Saa'oliin beektaa? Ati maa Ani obboleessa Yesuusi. sa'aan na baay'een si kabaja jechuun Erkoo soon bahin gaafii tokko Akkasuma Erkoo. Abrahaam maal jechaa jira? Abrahaam. Qo'aal takka gaafii. Abrahaam sirrukutu deema Abrahaam. Abrahaam Rukkutu obboleessa kora maal rukkuta gaafii tokkon si gaafadha. Abrahaam sagalee takkanaafsi. Erkoo. Abrahaam maal jette qotakka Amid dhiifama ishii ariifachaa hin jiraafan. Erkoo huccuu ofirraa baaftee qullaa taa'u jirtaa eessatti jarjartaa miitaa hin wajjin haasa'e tanumaan sin jechuu deema naadoo koo namni huccuu ofirraa baaftee kanatti boonee qalbii takkaan taa'u gaddeebisi isa kumbula yaa suutanii haasa'u naan deemi naadoo koo. Qeyroo Maatii tokko ani koo follow sin godheera nan deebi'a wal duukaa irraa baasa. Tole Abrahaam irraa dubbii fuudheeyyee waa si gaafadha jedha. Duraan dursee ol galchuu kee baay'ee galatoomatis erkoodhaan kanan jedhu afaan dhuftee dhumantini jennaan mintini sababuma quuqama qabdu immoo waldaa keessa maal ga'een hojii kee tajaajilta hin faarfatta lallabda maalidha ga'een hojii kee waldaa keetti. Okay, isa immoo karaa keessa na gaafadhu kama addababaa irratti wal gaafadha. Maaliif siin jedhe beektaa? Isa gaafadha erkoo ati isa gaafadhu dura isa. Rakkoon qabu naan gaafadhu. So ammas dhumnee fayyima qodaa taphachuurraa atis nama ol galchiitu. Qoda taphataa jira addoon. Nama karaarraa qabanii nama karaarraa amma deebii kana waan dogogoraa dubbachaa hin turre obboleessa ko jechuun gaaffiin kee baay'ee bareeda jechuun maaliif yoo waa tokko siif galee waa tokko nama duukaa hojjeta haa taphatta miti amma siif gale garuu dubbiin keessa ati baay'ee eebbifame dhugaa biraan sin kabajaa sin jaalladha sababiin isaa namoonni baay'een utuu isaaniif hin galeen wangeela jallisanii amma fakkeenyaaf Kiristoos maal siif jennaan silaa dhiifama garuu yoo keessa jiraattas yoo barbaade maaloodha jedhaa yoo barbaade garuu namni hiika Kiristoos irree kan hin beekne yoo waa'ee Kiristoos odeessa yoo bu'aan qabu. Garuu macaafa qulqulluu dhugaa kana immoo atleast yoo ni na gaafate Yesuus maalinnaan Yesuus fayyisaadha yoo isaan jedhee waa tokko rakkina hin qabu. Inni guddaan beekuudha malee wangeela lallabuuf immoo ati maali jechuun PhD hin gaafatu, dooktarneetii hin gaafatu, maastarsi hin gaafatu. Inni guddaan yoo sii galeera ta'e siif galeera jechuudha. Hafuurri kan nama sii kan nameemi? Amma siif galee namni as gad dhufteetu gaaffinni si gaafate si galeera taanaan gaaffii jeenuuni si gaafate maaf deebitti hin laannere. Gaaffii sirrii si gaafate obboleessi ku. Okay, mee deebiitti kenna.
Ammat na duukaa wal loluuf dhuftee moo kam taate? No, ani eenyu faana loluu miti dhugaa faana dhaabbachuu fanni fe. Koi Abdumaayis gaaffii siin deebisne qabaani. Ayyee. Daadhee jechuun waan si gaafadhe dubbiste na. Ishi isa moo gaafadhu beekaa. Hin deemin isaan gaafadha hin deemin amma. Ture dhaggeeffadhu obboleessi koo waan tokko jechuu barbaada. Baay'ee Abrahaamni nama baay'ee jeenuunidha nama baay'ee obsa qabudha baay'ee galatoomi. Garuu waan tokko kana akka obboleessaatti akka Oromoo tokkotti Oromummaa waliin qabna waan ta'eef jechuudha. Nama fayyuma karaarraa miti foloorii barbaacha moo dhugaa barbaacha yoo ta'e nama karaarraa. Ila amma daangaatti tarkaanfachuuf kan ani boo dhufee atis akkanuma dhuftee beekumsa kee amma digirii waraqaatti qabdu sin gaafane sartifikeet sin gaafane yuunivarsiitii barattu waldaa sin gaafane akkama dhuftee lallabdatis dhufe innis keessaan wal gaafanne jettanii iccitii namaatii miti namu wangeela waan beeku waan barree waan dubbisee waan caafamerraa dubbisee waan beeku qofa deebisa waan hin beekne kana caalaa isa caalaa beekuu dandeessa inni sirra beekuu danda'u mala maybe anu sirra beekuu danda'u mala. Waligalee umrii keessattis idimee keessattis beekumsa keessattis humna keessattis qabeenya keessattiin namni wal caala waligalee raajooniin wal caala raajoonni gurguddaa waaqayyoon ergateewu wal caala kanaan waliin tokkinaati irkooko akka dhufne si godhuu deema gurbaan huccuu yaabate gurbaan bar butaantiin taa'ee waan gila lallabu jira. Ambassaa kaameeraarraa ijoolleen nu bira jira.